بلا بيتي تنام رفعتي الله 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 ربي خيا يا خوال. أيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتو تخينيا أرلي تربي قاعد في ديبي ده سكنتا من حاجة دعوة جروبين كباو ورد ديبي نجرا إن شاء الله أرلي خيسمو تو خينيا وجين جرا سكنتا قاعد في ديبي ده أكو ما قرتي تربان دبريت فني اسم برانجي نتي تربين كلني سكنتا قاعد في ديبي تا إن شاء الله نمني درا كران قاعد في رايسا دكابو أستاذ خينيا أستاذ شين ناصر إسران ويقلتي هاي Gaafin tokkoffaan addunyaatu nama keessa jiramoo namaatu addunyaa keessa jira jetti gaafin. Addunyaatu nama keessa jiramoo namaatu addunyaa keessa jira gaariidha. Namaatu akkuma namni qaamaan addunyaa keessa jiru addunyaalleen immoo sammuu namaa keessa jirti. Namni sammuu isaatiitti fuufatee deema. Jechuun ibsa godhinu. Namni jireenya isaatiin qaamaan addunyaa kana keessa jiraatu malee addunyaan sun guutuun immoo wanni addunyaa jedhamu kun sammuu namaa keessa. Kanaafuu addunyaatu nama keessa jira jechuudha. Ayyee harkatee jira. Gara gaafii lamadatti dabarra. Duraan qircaan suma nyaachisa jedhin gaa. Isaan qophoo'ite qircaan ture. Gaafiin lamada ustaaza keenya ustaaz zakkoodhaaf deemti. Akkanatti gaafiin baatiin lolli badii keessatti ta'e baatii tamii har'a gaafii lallaaftuu gartee torbaan dabre qircaa waan nyaataniif gaafii lallaaftuu har'a raaxmatan godhaaf jettu. Raamanni haala kanaan ta'a. Soqondiishan. Diin lolli badrii keessatti baatti ramadaanaati. Ilma jechuun namuu warra qircaa irraa salaamaa ta'ee jira dhugaatti. Qircaan na beektii tinaaf dhufaatee. Abbaan gaafiidhaa Ustaaz Abdallaadha ta'a. Namni dura garaa dhoofate eenyu? Namni dura garaa dhoofate Qircaa laalachuu jirtu. eenyu? Jechuun gagaa hojii Soqondii shaniif. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Argade? Argattee. Ya Allah, dilana najaalata ya Rabbi. Har'a garuu maaliif akkanatti torbaan dabranii yaadattan hordoftoota keenya gaafiin an deebise zulmiidhaan beekaa dhiibbaan irra godhanii achi na wacanii namni meeqaan qircaa na nyaachisuu isaanii ni yaadatanii an garuu akka isaanii ilaalle gaafii lallaaftuu rafite. Galata. Hayyee Zulmiin illee hin jirtu gaa namni ilaalee murteessa. gaafiin gara shennaa sirriitti deebina. Ayyee gaariidha. Akkana itti gaafiin har'aa uumame eenyu? Namni abbaa ofarraa uume. Abbaa ofarraa Nabi Allah. Hayyee Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam. soqondii nuti Abbaa qofarraa uumame. Abbaa qofarraa uumame. Hawwaa teenya durte. yaad Bila. Bila. Wayyaa. Wayyaa. jechuun isin gaafii osoo inni qircaa nyaanne deebisuuf hin qabdu. Maal jechuun dirqama nyaata. Nyaafiti gaa. Allahu Akbar. Awash yennaa dura kan nyaachiftani. Hayyee har'a tokko nama Allahu tokko Akbar. Sirna naa kaayuu waan ta'an. gaafiin karaa Ustaaz Zakkoo dabarti. Gaafii dhaggeeffadhu. Suuraa quraanaa keessaa tan harfii miim hin qabne. Suuraa quraanaa keessaa tan harfii miim hin qabne. Suuraa tamii. رب الفلق. Maali? Walau zubir bil falak je. Arkate? Ahaa. Arkate? Inshallah. Murati kan mana ngene. Inar kan neda mire. Hoodin jechuutti hin jiraan. Qabadhu. Way. Maal jechuudha? Awala katurtu nama guddi gomanne. Awala katurtu nama guddi gomanne. Hoodin kan jirti bari nyaata. Maal isin? Naatayna ada. Suuraa maaliif? Naatayna. Suuraa maaliif? Suratul Kausar. Miti? Suuraa maaliif? Kausar. Kausar. Namanya argan de garu. Namanya. Way. Beekan nuti jirti. Way. Beekan nuti jirti. Erga deegaan dhuftee Deebisaa irraa barumti.
Deebisaa maal? Wallahi maqaan deebiin. Kawsar mataa deemi. Ayyee. Kawsar. Nama gubdeen callisanii nuyi mire. Deebisaa. Nama gubdeen callisanii nuyi mire. Deebisaa no. Kawsar taate haa. Eega. Ayyee. Jechuun osoo qircaa nyaanne gaaffii deebisuun maali ta'e? Osoo qircaa nyaanne gaaffii deebisuun maali? Bismillah. Jechuun deebisee jira re. Jechuun deebisee bara. Nyaate. Ayyee. Nyaate. Eenyu natti? Nyaatee jira. Deebiin. Nyaate. Eenyu natti? Nyaatee jira. Deebiin. Hin deebifne haati deebi. Saabdala gaaffii dhaggeeffadhu. Ayyee. Gaaffii lammataa. Haa. Nyaachuu qabdu. Tulleen gaaffii Rabbi gaatoo seemini. garuu gaaffii laaftuudha. Qircaa jalaa salaamaa akka hambatu na fakkaate. Allahuun kiyya gaana baasa. Kan hadiisa baay'ee odeesse saabota keessaa. Hizbiin guutuun abaa wareeraa numa jaa. Waliigalaati. Hin arganne? Argattee jirti. Waliigalaa jechuun? Waliigalaa isin hundaaf jechuudha. Hayyee. Gaaffii isin hundaati. Bona sida? Gaaffii isin hundaati. Afaan irra gaaffii deebite jechuudha. Afaan irra deebite jechuudha. Afaan irra yoo deebisuu baattan. Takka takkam. Namumoo? Qircaa nyaattan gaaffii tokko afaan. Bishaan irraa filatamaan kami? Zamzam. Zamzam. Dhamdham. Ayin hundaatu. Ana qofaa deebise. Gaafiin naan qallee. Ana qofaa deebise. Na jalaa dhagee. Gaafii waliigalaa jee bara. Gaafii waliigalaa jee. Waliigalaa irratti Isin hundaa hin jenne ma? tokko hundi afaan hin dabsanii deebisan. Gaafa waliigalaa jennee. Jechuun naan yaadni kiyyaas hin jiru. Isa dhiirta. Biddeen irra nyaatu jirta. Tokko dhasii baasii. Gubadhee biramu. Irraa hotala tokko. Irraa hotollu. Maal qircaan tu wanni dhuftee maaliif? Ramada dhaggeeffadhu. Salammata ammallee akkanuma. Gaaffii nama torba deemte. Meeqaa? Torba. Meeqaas? Afaan irratti abbaa. Laa ilaaha Nyaanni filatamaan qabu. Hai. Ni unyaan neer. Foon? Ni unyaan neer inni. Ati dafi. Foon ifaa jiru. Fariid. Deema. Laaffisoo jechuudha. Deema. Arragaan itti qaba. Arragaan itti qaba. Deema. Arragaan itti qaba. Deema. Ay, hadiisa Rasuulillah sallallahu alaihi wasallam. Nyaanni. Fadlu shayi. Maal sila maal sila gaafii? Deema jee. Nyaanni filatamaan deema. Sa'iid ta'am hin jenne Rasuul. Nyaanni. Ragaan deema kana maal? Ala. Ragaan deema kana maal? Ragaan wajjin hima. Nyaandu. Ragaan wajjin hima. Nyaandu. Dura ragaa. Ragaa. Nyaanni filatamaan jee. Ali ibn Abi Talib maal jee? Irra filatamaan nyaata. Asabatti filatamaa qaba. Bakkee amma inni jettillee namu asabatti filatamaa qaba malee waliigalatti wannummaan Filatamaan deema. Waliigala ramu. Ana Sa'iid ta'am. Amma gaafiin itti fufte faaydaa nyaadha. Hadiisa Rawahul Bukhari. Bakka waliin nyaanne gaa. Wajji nyaatan. Maituun jira. Kuni ta'u. Fite gaala. Sun taree fuuti hoo? Gaafii waliigalaa dhaggeeffadha. Hayyee. Sun taree fuuti hoo? Dhaggeeffadha. Dhaggeeffadhu. Ana afaan irraa isin boobanan qircumursin kan. Ana afaan irraa isin boobanan qircumursin kan. Wallahi dhageessu. Wallahi dhageessu. Diini eteemi. Jiini filatamaa Ji'a qaba. Ramadaana. Hajji. Ji'a Ramadaanaati. Goo Ramadaana jeera. Ajija. Afaanin naal beeyaaw. Afaanin naal beeyaaw. Wallahi jidduu nekkee. Ayyee gaafii waliigalaa ammallee dhaggeeffadha. Guyyaan filatamaan qabu. Jejjummaati hoo? Jejjummaati hoo? Jumma. Ramata jiru ramane. Wallahi gubadhee Kota sekan, kota. Jangan dia tutup ya. Kota sekan. Jumma. Waduh. Ya Rabbi, ya Rabbi ini ya. Ya Rabbi, ya Kotor bani bani waduh. Kotor bani ini. Wal ya nanda udah di siya rahmatan Allah. Ayo gimana? Salata. Hadi khairi. Ibadah. Waliigala gaa khairi dha. Ibadah. Badan dia ber. Nali barang ini ya. Wallahi billahi badan ini wallahi. Wallahi billahi badan ini wallahi. Ibadah makan kau tuh. Jadi ber. Oh ibadah makan kau tuh. Itu ibadah mah anak ibadah. Ibadah Rabbi ti chahal tu deh.
Oh ya, selamanya ada takut ada. Aw. Maali gaari. Deemsa jira. Maal jedhi? Addeemsa. Dengarkan deh selesai. Salaata Hay. Mana? Hojii hojii. Salaata hojii. Hojii hojii. Salaata hojii. Rifta jer. Nisbah. Zikir. Oh. Lakki wallahi. Maal jettu Nisbaani malee wallahi hojiin kee hojii hojii. Ibaada ka salaanni man. Tokko tokko waynu gaafatte. Barakki jee barabbiin bar. Ayah resmi tak. Hay. Manni bila taman kan. Mana rabbi masjida. Rabbi. Masjida ka. Jangan bila taman kan. Jannata Jannat rabbi. al-Firdawsi. Hay. Jannata rabbi. Mana ni jual betul betul. Ayo. Bila kerana mana sih? Oh, kota dah no.